utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Obbo Shimallis Sooressaan jedhama. So mee jalqabumarraa kaasee biizines onlaayinii yookaan immoo waa'ee onlaayinii kana xiqqoo waliin haa dubbannu kan jedhudha. So kanaafuu onlaayinii biizines jechuun maal jechuudha? Yoo jennu jalqaba mee biizines jechuun mataan isaa maal jechuudha? Biizines jechuun something which makes you busy. Agartanii wanna busy isin gochuudha. Amma nu biratti immoo busy ta'uun barbaannu. Agartanii biizii ta'uun barbaannu garuu maal barbaanna? Bu'aa argachuu barbaanna jechuudha. Fakkeenyaaf namni biizinesii qabu tokko akka barbaadeetti boo'icha namaarratti, akka barbaadeetti jicca namaarratti, akka barbaadeetti nama dhukkubsatti yeroo barbaadeetti deemee gaafachuu hin danda'u. Kana beekuu qabdu. Jalqaba duraan dursitanii. Hanga yoomiitti ka jedhu immoo garuu daangaa qaba. Hanga biizinesiin kee dhaabbatee bilisummaa yeroo fi bilisummaa maallaqaa sii kennuufi. Anamma yeroo ammaa kana kun mana koon jira kan isin gochuudha. Hojjettoonni 20-25 ol garuu hojjechaa jiru. Ittistuu biizii amma biiziidha ammoo akka tasaa haadha mana taa'e malee tonachi dhaabbadhe yoo isiniif kenne maali kun nama moo goondaadha jechuu dandeessu. Kanaafuu biizines jechuun mataan isaa something which makes you busy. Bakka biizii na godhaa jetteetti amanuu qabda. Hammamitti hamma kanatti sana boodoo bu'aa naa kennaa kan jedhu amanuu qabda. Kanaafuu onlaayinii biizines hogguu jennu onlaayinii irratti yeroo muraasaaf biizii kan si godhu garuu yeroo muraasa booda immoo bu'aa kan siif kennudhaayi kan jedhu sana beekuu qabda duraan dursitee jechuudha. So jechi biizinesii jedhu mataan isaa wanta biizii nama taasisu hogga jennee maaliin biizii na taasisaa dhabne? Inni biizii na taasisu kun maaliin biizii na taasisaa? Kadhati biizii taatu fedhinnaa maamila kee hawwii maamila kee guutuudhaaf fakkeenyaaf inni baacoo sirraa barbaada yoo ta'e baacoo kana galgala shaakaltee ganama shaakaltee guyyaa shaakaltee maal shaakaltee isa gammachiisuudhaaf biizii ta'uu qabda jechuudha. Tajaajila kennitaaf yoo ta'e tajaajila koo kana akkamiin bareecheetanii maamila koo kanaaf kennuun qaba. Maamilli koo kun tajaajila koo kanaan akkamiin gammaduu qaba jettee biizii ta'uu qabda. So akkas ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf nuti biizii kan taanu gara leenjii keenyaatti hogguu deebinu oomishaa fi tajaajila maamila keenya quubsuudhaaf kennuu irratti. Kun immoo maal jedhama seetan gabaa yookaas immoo maarkeeting jedhama. Maarkeeting jechuun gurgurtaa tona qabu qulqulluu ta'e tajaajila keenya gammachiisu oomishaan yookaas immoo tajaajilaan dhiyeessuudha jechuudha. Bakka kana asirratti kan isin himnu sirrittiin iyyuu ammas kan isinitti himu wanni tokko koottaa wajjin hojjennaa yoo jedhamtanii maal qabaa jettanii gaafachuu qabdu. Tajaajilli isaa maalii? Tajaajilli isaa xiyyaara baliisisuudha yoo jedhe nuti hunduu amma xiyyaara baliisisuu dandeenya? Ganduma keenya xiyyaarri jira nun ilaallatu. Gaafa itti qaqqabnu jennee bira dabarra jechuudha. Tajaajilli sun immoo ashawoo gurguruudhaa yoo jedhate ashawoon nama hundaafuu hin barbaachisaa dhugaadha. Garuu ashawoo gurguruu fi ajjoo kooti kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Leenjii kennuudha kan jedhu ta'e onneen keenya ijoollummaa kaasee leenjiin nu keessa jiru ta'e waaw naa kaffaluu baatayyuu nan hojjedha wanna sana kan isin. Siniifin hima bara 2004 hanga bara 2008 jechuudha. Hanga kopheen duuka koorraa jallattee akka dhogguun deemu nama buujaleen nyaatu fakkaatuutti leenjii kennaan ture Finfinnee keessatti. Kaffaltii tokko malee jechuudha. Har'a namoota yeroo sana leenjii fudhataniitu naaf bilbilee Harargeedha shimee jira. Nama meetti himaa meeni bilbilee namoota nuufaa qopheessu nan jechaa jiru jechuudha. Al takka har'uma hojjedheetan har'uma argachuun qaban jedhiina. Hojjedhaa, muuxannootti argadhaa, beekumsatti argadhaa, booriftaan garuus ni kaffala deebise. Teknooloojiidhaan yeroo ammaa kanatti oomishas gurgurachuun ni danda'ama. Teknooloojiidhaan yeroo ammaa kanatti tajaajilas gurgurachuun ni danda'ama. Oomishuman duraan dursee isinii himee Wallaggatti argamu Kanaadaatti gurguraan jiran amma eessa taa'ee Hararge taa'e jechuudha. Piroofeesar Faachuma ta'anii hammatanii akkanatti dargalaalanii darbu waan bu'aa qabutti fakkaatu. Ani garuu Wallaggarraa Harar fidee Hararraa Kanaadaatti gurguraan jira. Agartanii gaafa of hubattanii wanni gurguramu naannoo keessa jira. Akkamitti Kanaadaatti gurguruu dandeessa? Because of technology. Online marketing hubachuudhaafi erga marketingiin gurgurtaadha jennee gurgurtaan immoo
maal akka ta'e baafne amala gurgurtaa immoo beekuu qabdu. Amala gurgurtaa gurguramu amalli gurgurtaa maalidha ka jedhu beekuu qabdu. Inni jalqabaa jechuudha. Amalli gurgurtaa inni jalqabaa tajaajilaaf oomisha qaba. Gurgurtaa jechuun tajaajilaaf oomisha qaba. Lammaffaa gatii qabaayi. Gatiin isaa beekamaadhaayi. Gatiin isaa agartaniittu ta'e markaatoo hogguu deemtanii meeshuma tokko Piroofeesar Gamaanoo ba'e qarshii 10 bitee ba'a. Ani immoo Gamaanoo ba'e qarshii 30 bitee ba'a. Agartaniittu kun maal ta'e jechuudha? Anaaf Piroofeesar walitti buusa. Booda maal jedha? Ati wayii qabda naan jedha. Maaliif natti himne qarshii 30 bitee nyaatanii jenna jechuudha. Kanaafuu gatii dhaabbataa ta'e, gatii beekamaa ta'e, gatii namni ittiin nyaatamne, gatii namni ittiin hin gowwoomne, gatii dhaabbataa ta'e qaba. Ganama deemtanii gatii biraa, galgala deemtanii gatii biraa, guyyaa ayyaanaa gatii biraa, gatii biraa taanaan kun yeroo baay'ee amala gurgurtaa yookaan immoo amala maarkeetingii keessaa isa tokko cabsee jira jechuudha. Inni lammaffaa seera biratti akkami? Ija seeraatiin hogguu ilaalamu akkami? Seerummaa qaba. Fakkeenyaaf agartaniittoo ta'e maanni keemikaalota adda addaa, wantoota araada nama qabsiisan adda addaa gurguruun seera biratti dhorkaadha. Even gurguruu miti agartaniittoo ta'e intalli tokko biyya keenya gara Chaayinaatti otoo deemtu namni hin taane kun kosmootiksiidha naaf geessi jettee kenniteefi kunoo biyya Chaayinaatti hanga lubbuu isheetti jechuudha. Lubbuu ishee irratti duun itti murtaa'utti amma biyya Chaayinaatti hidhamtee jirti jechuudha. Kanaafuu ka gurguru sun seera qabeessa, seerummaa qabaa ka jedhu sirriitti ilaaluu qabna. Gatii waan fideef qofa miti. Fakkeenyaaf ammaa maanni ilkaan arbaa kana gurguruun hin danda'amu yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti jechuudha. Namoota laayisensii baafatan malee. Ilkaan arbaan argee miliyoona 10tti gurgurama. Akkuma taane taa'eeti 50,000 irraa bitee otoo nuun jedhee 50,000 eegga binnee booda miliyoona 10 arganna jennee mana hidhaa galuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaa seerummaa isaa sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Erga gatii isaa sirriitti beeknee booda gatii qaba. Gatii isaa sirriitti erga beeknee booda wanni nuti gurgurru sun jechuudha. Dabalataan beeksisaa fi bakka ni barbaadaayii ka jedhamu ni ilaallama. Beeksisaa fi bakka ni barbaadaayii. Fakkeenyaaf amma buna kan agartaniittoo ta'e mana koo keessatti danfisee sinii darareessa yoo ta'e namni dhufee ana biraa buna dhugu jira. Bakki sunoo bakka buna dhugaatiidhaaf ta'udha ka jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Oomisha gaarii qabna, tajaajila gaarii qabna, piroomooshinii qabnu jechuudha. Kanaaf teknooloojii irratti immoo maal godhamu piroomooshinii godhaati isinii kaffallaadha. Namoota hedduu agartaniittoo TikTok irratti kaffaltii guddaa kaffalamaaf jira. Even yeroo ammaa kana isiniif hin kaasu malee namoonni waajjira mootummaa keessa jiran illee caasaa hojii isaanii fi deemsa hojii isaanii karaa TikTokii beeksisachuu jalqabaniiru. Imagine. Agartani? Waaqa ana kan hojjechaa jira, ani qulqullummaadhaan hawaasa tajaajilaa jira TikTok irratti beeksisuu jalqabee jira. Isa dhugaatti ispeeshaalii gara bahaa irratti baay'ee intini ta'aa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo ati of beeksiste, yoo ati of gurgurte malee hawaasni booriftaan siin filatu. Dur bulchaa gandaa taatee ganduma kee keessatti filatamuu dandeessa. Har'a garuu bulchaan gandaa suni ganduma isaa keessa taa'ee Wallaggattis Jimma moo jedhee salphumaan namni TikTok irratti waan isa beekuuf hojii isaas tajaajila isaa waan beekuuf namicha sana filachuu danda'a. Everything promotionii barbaadaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Kanaaf namoonni online hojjetan immoo maal godhu jechuudha? Promote godhu waan sana promote godhu. Hogguu promote godhan immoo kaffaltiin ni kaffalamaaf jechuudha. Gattanii kookaan bu'aa argaturraa parsantii 75 ol promotioniidhaaf kaffala. Parsantii 75 ol promotioniidhaaf jechuudha. Guyyaa promote hin goone, yeroo promote hin goone gatii isaa akka gadi bu'u sirriitti waan beekuuf jechuudha. So kanaafuu oomishni nuti itti hirmaannu yookaan immoo tajaajilli nuti itti hirmaannu promotionii barbaadaa ka jedhu ilaaluu qabna. Maaliif? Hanga gahee keenyaa butachuuf barbaadna hundi keenya iyyuu. Kaampaaniin oomishee gurguruu barbaada yoo ta'e, hawaasni immoo bitee fayyadamuu barbaada yoo ta'e, anoo maalin godhaa ka jedhu yaada. Bitee fayyadamaa oomisha sana immoo promootoon godhinaa kaffala yoo ta'e, good. Baay'ee gaariidha. Baay'ee eebbifamaadha. Seera guuttateera. Gatii ni qaba. Amala gabaa ni qaba.
hawaasa biratti ni barbaadama, fedhiin hawaasaa ni guuta, hawaasni ni barbaada yoo ta'e bakka ani hojii kana hojjechuu nan danda'a jennee ni murteessina. Onlaayinis haa ta'u offlaayin, ganda keessattis haa ta'u onlaayinii irrattis haa ta'u. Kan hawaasni kun barbaanne bitamuuf miti ilaalamuuf ulfaataa yoo ta'e wanni sun nan ilaallatu jechuudha. Ifaadha waliigalaa jira natti fakkaata. Gurgurtaan mataan isaa immoo gurgurtaa gosa lama jira amma kan isin himu. Gurgurtaa gosa lama jira. Duri nan yaadadhaan biyyatti maqaa isaanii isiniif hin kaasu, ganda isaa isiniif hin kaasu, ashaboo saamunaa gurguranii konkolaataa bitatan. Ashaboo maaf saamunaa dilmee kana gurguraniitu konkolaataa bitatanii sooreyyiidha. Ammallee dhaloota ilmaan isaaniif illee bu'aa soorummaa dabarsanii jiru. Har'a garuu wanna sana hin dandeenye. Kanaafuu har'a gurgurtaa gosa meeqa jira? Gosa lama jira. Gurgurtaa meeshaa, gurgurtaa mataa tajaajila jira, yookaan immoo gurgurtaa yaadaa jira. Yaada gurgurtaa. Fakkeenyaaf amma oomishni nama biratti gurguramu jira asamma Harargeetti jechuudha. Oomishni sun bakka isin jirtan jira yoo ta'e Amaazoon irraa agartanitti yoo ta'e namoonni hedduun kitaabni akkasii baheera ani bitee eenyurraa dhageessee dhufte isin jira sooshaal miidiyaa. Kallattii sooshaal miidiyaa kan keenya moo kan eenyurraa kan Piroofeesar Leemaal gochaa jira gurguraa jira jechuudha. Kanaaf gurgurtanii sanarraas immoo faayidaa argachuun akka danda'amu sirriitti hubachuu qabdu, sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Onlaayin biizines, direct selling, network marketing kan jennuuf, digital marketing kan jennu hunduu karaa ittiin siistama ijaarrannu nuuf qabatanii dhufanii jiru jechuudha. Yogguu kana goonogaa biizinesii kana keessatti immoo biizinesiin iskaamoonni hin jiran jechuu miti. Biizinesiin iskaamoonni jiru. Iskaamoonni immoo kan isaan dhufani kan isin dhibu fedha keessan irratti dhaabbatanii. Amma namni hunduu kan shawwadamaa jiru fedha isaaniitiin waan fidan isin tafa. No fedha maamilaa irratti hundaaniitu kan isaan dhufan. Isin himeera amma duraan dursee maal isiniin jedhee oomisha qulqullina isaa eeggate tajaajila qulqullina isaa eeggate soona itti dabalanii maamilaaf dhiyeessuun maarkeetingii jedhama isiniin jedheera. Isaanis maal godhu seetan fedha keessan irra dhaabbatanii fedha keessan ilaalanii hawwii keessan ilaalanii sanarra dhaabbatanii akka hawwii keessanitti isinii fidu. Maal namichi kun jaamaadhaa Piroofeesar na gaddisiisa. Maal namichi jaamaa ta'uun beeku ittimee galuu fidideetu amma na nyaatamee naan jedhee yeroo darbeetu haasofnu. No hawwii isaatu akkasumatti akka hawwii keetti tolchanii sii fidu isaan. Fakkeenyaaf atamma manaa bahuun barbaadu manuma taa'eetan onlaayiniin hojjechuu barbaada hojjetee manuma teessee otoo namni dhagahiin koshii kee maallaqa kaffaltee kee otoo namni dhagahiin maallaqa karaatti argattu jiraa jedhanii fidu isaan. Ahaa ani kanan barbaada miti jedhee namichi kan beeku eegga kaffalee boodadha kan isin gochuu. Anamma torbee darbee nama miti bari bakka waa maqaa namni illee nama miti isa dhugaan isiniin jedha barumsaan uffannaa inni uffatee dhufe ofitti hin gaddan mataan koo isa dhugaa maallaan jedhee seetani. Dhaabbata antini jiraadhe dhaabbata maaliin jedheni dhaabbata dhuunfaa jiraadhe okay maal ta'eereen jedheni dhaabbanni dhuunfaa kunii torbanitti ala kan isin gochuu foon kiiloo 80 barbaada nama foon kiiloo 80 dhiyeessuufi barbaada anaan jedhe tolee akkas taanaan gaariidhaan foon har'a qaltan kun garuu foon bareedaa miti naan jedhe ogumayyuu har'a maal taatee isa rakkoo wayii uumamee foon har'a qallee bareedaa miti nuti itti gammadaan jiru jedheeni. Itti gammadaan jirtanii garuu foon gaarii qaltu fuula duratti jedhe. Osommaa dhageera akka foon gaarii qaltan namarraa dhageen dhufee gatiin keessanis gaarii akka ta'e dhageen dhufee jedhe. Tole akkas taanaan gaariidhaan jedheeni. Gatiin keessanis gaariidha. Foon isin qaltanis gaariidha. Har'a akkam akkas ta'e hin beeku. Kanaaf kiiloo 80 torbanitti ala sadii ni dhiyeessitu. Qarshiin isaa immoo 1,100dha. 1,100 ogguun ilaalu baay'ee na baasanaan. Kanaan gurguruu meeqaan 2,200 ni nama. Kan magaalli gurguru immoo 2,400. Achi haan jedhe. Tii nambarii qabdu hin qabatu. Faata riijistar taatanitti waan tokko hin gaddayyuu kunoo bakka akkasii dorgomee darbee kunoo irra ittiin agarsiisee dhagaa jechuudha. Sana gubbaa sana booda maal godhee egaa dookumentiin itti kennee booda
Akkan isinii hime dhaabbanni kun dhaabbata gargaarsaati naan jedhe. Toleen jedheeni. Kompiitara mataa isaan qabu, piriintara mataa isaan qabu, xiqqoo rakkina waan qabuu fi walii galtee barreessuudhaaf maallaqni xiqqoo na barbaachisaa jedhe. Maal rakkina qabalee kana siif kenninaan jedheen. Innaa meeqa barbaaddaa naan akkasuma jechuun walii galtee barreessuuf qarshii 600 na gaafatu. Haa qarshii 600 ammaa sitti xiqqaata obboleessoo. Yaa'u kan taaksiis kan maalis baasuu qabda jedheetan 1,000 kennuufi. Namichi gurbaan 1,000 fudhatee balbala otoo hin ga'iin namni ta'ee fiigaa dhufe. Namni ta'ee fiigaa dhufe maal jedhe? Hai walii galtee wayii si gaafateera nan gaafanne na gaafatee maallaqa kennite akkas galchitu jira jee fiigda namichi hin jiru. Look namichi kun amma maal hawwii koorra dhaabbateetu kan inni iskaam na godhe. Baay'ee iskaam jechuun tajaajila tokko malee isiniif faayidaa tokko otoo hin kenniin bu'aa tokko otoo hin kenniin namni ta'e maallaqa sirraa fudhachuu iskaam sin godhe jechuudha. Namoonni baay'een iskaam hogguu jedhamu biyya keenyatti gubbaarra jiru fayyadamaa ka jalaan nyaatamaa ምናምን no that's not scam. Scam jechuun namni ta'e maallaqa sirraa fudhate jechuun dhufan hedduun isaanii akka nagaa jirtu isin offlineis dhufaa jirtu scam sin godhu waan isin barbaadanii kana isiniif dhiyeessina kana isiniif hinna jedhanii offline illee kan scam nama godhan jiru jechuudha. So ergan kana isiniin jedhee egaa booda irratti immoo guyyaa biraa isiniif ida'a. Understand the season leenjiin jedhu jira. Bara keessa jirtu hubadhu. Pardon? Just you have to be understand the season. Yericha hubachuu qabdu. Yeroon yeroo onlineiti. Yeroon yeroo biizinasii adda addaa onlineidhaan hojjennudha. Garuu kamtu seera qabeessa, kamtu bu'a qabeessa, kamtu immoo anaanis na fayyada, kamtu immoo hawaasa kootti waan gadi buusees fayyada ka jedhu immoo sirriitti adda baafachuu qabdu. Egaa nuti immoo muuxannoo waggaa 15 olii qabna kanarratti. Kanaafuu yeroo adda addaa waan akkas yeroo sin mudatu nuun kontaakti gochuu dandeessu. Kan nu bira jiraate immoo waliinis hojjechuu ni dandeessu. Gara Piroofeesaraatti isin deebisa. Egaa ani takkaa jalqabnaan hin dhaabbadhu. Piroofeesar na dhaabuu qabdu turtanii guddaa galatooma. Hayyee ulfaadhaa obbo Shimee yaada bal'aa nuu kaasanii maarkeetingii irraa kaasanii amma dhuftee warra iskaamiitti jechuudha. Ati waa'ee bizinesii yaaddaa namni baay'een immoo karaa ittiin si nyaatu barbaada. Kanaaf dursee dadhabina kee barbaada jechuudha yookaan fedhii kee dakkaama gonni inni jedhanii dadhabina qofa osoo hin taane waan ati yeroo hundaa waa'ee isaa yaaddu jechuudha. Ta'uu waan ati barbaaddu. Fakkeenyaaf ani onlaayinii hojjechuu barbaada. Kanaaf immoo kufee ka'ee waan onlaayiniin soqa yoo ta'e warri iskaam godhan kun dadhabina koo sana karaa onlaayinii dhufu jechaadha. Yoo ani immoo lakkii ta'e lakkii anoo kan hin barbaadu waa biraati albuudan barbaada yoo ta'e karaa albuudaa dhufu. Dursanii waa'ee dadhabina keeti kan isaan barbaadan. Albuuda barbaadaa fedha isaan birrii qabaa lakki birrii hin qabu bittuu of duubaa qabaa jedhanii mari'atu. Hayyee amma gurbaan kun birrii hin qabu. Isaan birrii fidi yoo jenne inni birrii hin qabu karaa kam namicha isa duubaa sana nyaannaa jedhanii qophaa'u jechaadha. Isuma dhugaa isinitti himuuf yoo ta'e iskaam warri jedhaman kun amma nyaata ishee isin achi hoteelaa dhaqxanii fudhattanii nyaattan isin hirkaa fudhachuutti kan isaan adeemanii. Har'a keessumaa hojii diijitaal maarkeetingii yookaan immoo onlaayin bizinesii jedhamee odeeffamuu fi namoonni keenyatti nam'anii dhumaa jiran kanarratti yaada walii kennina jenneeti obbo Shimeen bal'inaan dhimmoota diijitaal maarkeetingii wal qabatu sana kaasanii jiranii leenjii ajaa'ibaati kan isaan nu kennan. Akkuma isaan dubbatan jiruu ofii isaanii waan wal qabatuuf waan itti gammadaniif itti gaddanii darban nu kaasaniiti kan amma nuuf ibsaa turanii. Egaa ani immoo gabaabaadhumatti warra iskaamota kana akkamiin warra dhugaarraa adda baasna kan jedhu irratti waanuma xiqqoo isinii kaaseen gara mareetti darbina. Gaarummaan isaa waggaa 12 olii fi dhimma diijitaal maarkeetingii irratti dubbisee hin jiraan. Biyya keenya keessatti beektu waan baratte miti kanatti ittiin hojjettu. Fakkeenyaaf
warri economicsii barattan waa'ee network marketing, waa'ee digital marketing hunda barattanii jirtan. Garuu biyya kana keessatti iddoo kamitti apply nuu gootan? Eessa iddoo kami lafitti apply ta'uu danda'u? Yoo jenne tarii kun amma teelee birrii fi ishee waan akka mobile banking duukaa wal qabattu sana yoo ta'een ala digital marketing biyya keenya keessatti hojiirra oolchuun akka hin danda'amne hundi keenya beennaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'e hafe jechuudha? Barnoonni sun tiyoorii ta'e hafe. Yaaxina ta'e hafe malee practically wanti lafa ga'e hin jiru jecha. Argite? Kanaafi dubbisuun narra jira jedhee waan online kanarraa waan tokko dubbisaa ture. Akka kanaani kan kaargii argadheen kitaaba isaa gara afaan Oromootti kee The Parable of Babylon kan jedhu sana ani daandii milkaa'inaa jedhee hiikee jechuudha. Daandii milkaa'inaa gaafanii kee addaabtii akkan godhe yeroo baay'ee deebi'ee dubbadheera. Addaabtiin godhe malee hiikaa direct translation miti kan hin hojjedhe. Fakkeenyaaf inni rat race jedha. Rat race jechuun maali? Sanyii hantuutaa jechuudha. Ani immoo isa sana afaan Oromootti gaafanii kee ilmoon hantuutaa gumbii huruu haadha jalatti bartii jedheen barreessee jechuudha. Kanaafuu nanii kee osoo hin taane addaabtiin godhe waan ta'eef tootaalii jireenya ilmaan Oromoo jireenya maatii Oromoo calaqqisiisaa jechuudha wanti daandii milkaa'inaa keessa jiru. Sanaan wal qabatee waggaa 12 duraan barreessee waggaa 10 irraa kitaaba sana maxxanse. Namoonni baay'een kitaaba sanatti gammadanii ittiin jijjiiramanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e daldala dorgomaa hin qabne jedha kitaabni sun online marketing kan yookaan immoo online digital marketing kan jennu kana daldala dorgomaa hin qabne jedha. Sababni isaa kan Bill Gates faa ittiin durooman sanaan kan Alibaba faa ittiin durooman sanaan baay'een sooressoota addunyaa kana sanaan kan isaan duroomani bar. Nuti addana waa'ee maalirratti wal lolla waan qubee irratti wal lolla ati kana dheeressitee gabaabsuutu sirra ture gabaabsitee dheeressitee akkana gootee isa addunyaan bira dabarte irratti kan wal lolluuf reefuu lafaa kana waan ta'eef waan beekumsa duukaa wal qabatu irratti jechuudha. Kanaafuu waan bizinesii jedhamu kanas xuquun irra jira kan jedhuuf waggaa 10 duraan itti qophaa'uu jalqabee akkasiin kitaaba sana hojjechuu danda'ee kitaaba sanarraa yeroo biraa leenjii bal'inaan kan fudhannu ta'a. Egaa obbo Shimeenis kitaaba sana akka dubbisan waggaa 10 fuuldura akka dubbisan isaanillee kitaaba sana biraa qabanii achirraan hin dhufee jechuudha. Amma fedhasaanoo ogbarruu baratee fedhasaanoo jira miti wanti namni analysis nama hojjetu kanatu na ajaa'ibanaan beekumsa argachuurra eessaa fidde beekumsicha siin jedha namni. Iddoon fedhaa fi du'aati beekumsa argachuudha miti kan barbaaddu. Kanaaf fedhasaa yoo waa'ee markeetingii barate yoo makkana ta'e inni tokko Facebook irratti ani kottaa leenjii fudhadhaan jedha kaasi qumaara keedhee barreessan immoo maalan qumaara maaliin hojjechaa jira amma fakkeenyaaf amma sa'aatii kana qumaaran hojjechaa jiru natti maame. Mee wanta ni iskaamis hin godhe yookaan wanta obbo Shimeen isinirraa fudhatte fedhasaan isinirraa fudhatte maaltu jira iddoo kana dhuftanii nama keenya kana akkamitti akka gargaaran mataan isaa nama rakkisa dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Isa haamilee si tuqu isa si dadhabsiisu malee isa jabaadhu siin jedhu argitu. Akka kanaan kitaabota akka Rich Dad and Poor Dad faa dubbisee jira. Fakkeenyaaf namni addunyaa kanarra jiru hinatiin malee jedha yookaan kara cubbuu hin fidin malee karuma afur galii argataa jedha. Karuma afur. Karaan inni tokko qacarameeti. Qacaramee hojjeta. Karaan inni lammaffaan hojii dhuunfaa isaa banatee hojjeta. Karaan inni sadaffaan bizinesii raan godha. Karaan inni arfaffaan maal godha invest gochuudhaanii jedha. Kun arfaniyyuu kaaraakterii mataa isaa danda'e qaba. Namni qacaramee hojjetuu fi namni hojii dhuunfaa isaa hojjetu walabummaa yeroo walqixa hin qabu. Walabummaa yeroo hin qabu. Waluma fakkaata sun. Namni qacaramee hojjetu immoo walabummaa yeroo fi maal hin qabu? Walabummaa maallaqaa hin qabu. Kanaafi yoo wal dhageenya ta'e rakkoorraa wal hambisuu dandeenyaadha. Wanti ani isinii kaasu jechuu kooti. Rakkoorraa wal hambisuu dandeenya. Okay, iskaam warri jedhaman kun karuma lama sitti dhufu. Karaa lama sitti dhufu. Yookaan dinagdee kee nyaachuuf dhufu yookaan immoo yeroo kee nyaachuuf dhufu. Akkamiin yeroo dinagdee kee nyaatu? Akkamiin immoo yeroo kee nyaatu? Jarri kun gosa adda addaati baraa. Warri dinagdee kee nyaatan yeroo kees qarshii kees ni nyaatu. Warri biraa immoo kan biraati. Waggaa 10 hojii onlaayinii jedhee iskaamii ka bu'een tureen. Hojjedhee dhumarra birrii baafachuurra yeroon ga'u siistema biyya kana keessatti hin hojjenne natti fidan. Waggaa 10 baraa.
waggaa 10 irraadha gaafa isiniin jedhu bara 2015 akka lakkoofsatu Awurooppaatti. Doolaara 32,000 hojjedhe yeroo sana. Yeroo koon achirratti gubee isinitti himuu hin danda'u. Isa booda PayPal irratti baafattaa naan jedhan. Hayyee jedhee PayPaliin biyya keenya keessatti hojjetuuti hawaalaadhaan naa ergaa jedheen. Isa booda akkaawuntiin harkaa fuudhan hawaalaadhaan sii galchuu hin dandeenyu guyyaa 30 obsuu qabdaa guyyaa 62 obsuu qabdaa naan jedhan. Guyyaa 45 irra yeroo ga'an akkaawuntii koo bilook godhanii jechuudha. Doolaara 32,000 waggaa 10 irraa utuu hin qabaadhe ammam waan guddaa akka ta'e isinitti himuu hin danda'u. Isa dhugaa isiniin jedha. Almost nama har'a nama fooqii faa qabudha jechuudhaan sila. Vaalii waggaa 10 irraa birriin Itoophiyaa qabu beektu waan ta'eef. Akka har'aa kana miti jechuudha. Booda kan akkasii baay'ee keessan deeme jechuudha. Inni sun birrii koo narraa nyaanne garuu yeroo koo nyaate. Weebsaayitii natti fidaanan hojjedhaa, taaksii natti fidaanan hojjedhaa, waan baay'ee ergan hojjedhee booda doolaarri walitti naa qabamee sarra jira, waaleetii koorra jira. Waggaa 10 irraadha bara hojii onlaayinii dhiyeessaatii namni iyyuu feesbuukii fayyadamaa hin jiru yeroo san. Isuma dhugaa isinitti himaa. Duubarra akka nyaatame baree jechuudha. Ani qarshii duukaa wanta wal qabamu hin nyaatamne. Yeroo tokko immoo maal kan jedhamtu tokko dhufte dhiyoodha isheen immoo maal jedhamti ijoollee doolaar tiyuubii kan jedhu tokko dhuftee doolaar tiyuubiin namaan taphatte jechuudha. Har'ayyuu numa jirti biyya kana keessa yeroo liinkii natti ergan argee numa kolfa yeroo hunda. Waanuma gadhiisii tokkodha isinitti himuu hin danda'u yoo xinnaate sa'aatii walakkaa keessatti doolaara 25 faa argattu. Maalirratti waaleetii irratti. Birriin hin jiru bara lakkoofsa malee achirra jiru. Duubarra baafachuuf yerootti kaatu taaksii jajjabaa 5 sitti fidu. Taaksii jajjabaa sana hojjettee 3 irra geessee feelgoota yoo baay'ate 3 irra geessa. Birrii baafachuudhaaf jechuudha. 3 irra gaafati geessu inumaa of keessa si seensisuu hin danda'u. Amma namoonni keenya doolaar tiyuubii naannessaa addunyaa kanarra callisee maaliif rakkoon qabu kunoo viidiyoo laaluudha jedhuma viidiyoo gattumaa oola taa'ee garuu iskaamiidha isinittan hima. Mee waan amala warra iskaamii kanarraa waan xiqqoo dubbadha. Iskaamsi jechuun gowwoomsituu jechuudha salphaa'umatti. Gowwoomsitee kan qarshii keessa jalaa fudhattu jechuudha. Walumaa gala onlaan maarkeetingii keessaa baadii warra ta'anii amaloota 3 qabatanii warra hidaman jiru. Warri iskaam ta'an jiru, warri spaam ta'an jiru, warri haakerii ta'an jiru. Haakeroonni amma baankii keetti deemu sittan hima. Haakeroonni amma baankii keetti deemu. Baankii kee amma cabsanitti jechuudha. Isatti hojjettee fiddee olittiyyuu isheetti baankii keessaa qabdu darbanii warra fudhatanidha. Haakeroota isaan. Warri ispaam jennu immoo odeeffannoo kee guutummaatti fudhatu odeeffannoo kee gurguratu isaan. Warri iskaam jennu immoo sitti taphatanii maallaqa keetti naftuu yeroo keetti naftuu gidiraat argitu sitti himuu hin danda'u. Akkuma amma uummati keenya ta'aa jiru kan. Kanaafi iskaam warri jennu kun gowwoomsituudha amala isheen qabattee dhuftuun isinitti hima. Jalqabarratti akkuma sila obbo Shimeen kaasaa turanii yaada sanarratti yaada maarkeetingii irratti dhufu jechuudha sibira. Waan ta'e namni kun maal jaallataa maaliin barbaadu maal barbaada kan jedhu akka addunyaatti waan namni barbaadu beeku waan ta'eef yookaan waan doolaara duukaa wal qabatu akkamitti investi gochuu akka dandeessu siistema hunda diriirstu kileentii wayii immoo liinkii wayii eessarratti uumuu googilii irratti uummatu. Kileentiidha bara weebsaayitii miti. Akka damee wayii uummatu achirratti siistemati ittiin birrii galchitu kaa'u meebii biyyumati keessa jirtu keessa jiraachuu danda'u jarri sun. Faranjii wayii suura ishee naannessu waan ta'e godhu malee namootuma naannoo weebsaayitii hojjechuu danda'u taanaan salphaadhumatti daandii ittiin birrii sirraa fudhatan qopheessuu danda'u. Maal siin jedhu birrii ammana galchitaa siin jedhu jalqabuma gaafa ka'an. Birrii ammana galchitaa gaafa ji'a ammana sii ta'a jedhu. Maal amma birriin ammana ta'u sun eessaa dhufa? Eessaa dhufa amma gaaffiin kosa sana. Gaafa alana doolaara 71 galchii ji'a dhufu immoo 70 sii dabalamaa tokko fi taasifannaa doolaara gaafa ji'aa si wajjin amanamummaa uumuu barbaadu. Amanamummaa yoo si wajjin uuman si duuba nama 500 argatu yoo xinnaate waan ta'eef.
Kanaaf ishee 70 fidaniitu daftara kee wajjin akkati walitti hidhattu godhanii ishee 70 fudhadhu siin jedhu. Garuu 70 isa invest goote fudhachuu hin dandeessu jedhu. Akka jechuun maanni birruma kee deebitee fudhattaa jechuudha. Hin jiru barachirra wanti warra lakkoofsa wanta jirra jiru. Birruma kee deebitee fudhatta maaliif ani fudhadhu jettee yoo gaafatte no invest goote kana waan ta'eef inni invest ta'eera asirraan ka'u siin jedhu. Hayyeetti hidhattee birrii doolaara 70 achirraa gadi baafattee viidiyoo isaa hojjetattee kunoo